Baay'ee nama dhiba. Gurbaan tokko Naayijeriyaati jaalallee isaatiif iPhone 14 yookaan iPhone sadarkaa 14ffaa sana bituudhaaf jecha kalee isaa kana gartokkee akka inni gurgureetu dhagahamaa jira. Waliin dubbii isaan mana qorichaa yookaan immoo hospitaala doonii ciisee jiru keessatti godhan muraasa tokko nu qaqqabee jira. Mee itti dhiyaadhaatii yaada keessan dhiyeessa. Bareedduu koo gammadeetta. Baay'een gammadee gammachuu kee barbaada. Akka horii qarshiin irraa nafe baay'ee ittiin gurgurre gartokkaan isaa tortoraadha cirrachas qabaa. Qulqulluun kan jedhanii qarshicha iPhone makee bituu danda'an isumatti dadhabeetti sii goote. Earphone sanaan binnee jedhanii kabarii isaas ganatti naa bitamee ture. Adaraan mulaa adaraa bilbilichaan dhiira biraatti naasee maalo tasa bareedaa tasa yoo sirriitti irraa godhaman akkasii. Jaalalleen koollee akka kennan ta'an obboleessa kottan si ilaalas akka maletti akka haadha kottan si ilaala. See itti fuftee kan caala argachuu feetaa waan addaa yoos isa akka keerra jiruuf galateeffachuu qabda. Galata waaqaa irristee ofitti ni gaadii gaafa waa'ee kophee haasoftu kan miila hin qabne yaadi. Atotuu fayyaa kee jirtu kanan dhabe sanan dhabe jettee komii mataa si jiisa. Kumaatamni meeqammoo dhibeen fayyineen qabame hospitaala ciciisa. Fayyaa taanaan nan beeka bakka yaade akkan ga'u kan fayyaa naaf kennite galanni siif haa ta'u jedhi galateeffadhu. Eessaa kaatees akka geesses madaalarra of kaa'i. Kan dhabde gaafa lakkooftu kan argattes lakkaa'i. Yoo galata jibbitee komii fi gungummiidhaan olu taalte akka fardaa kan dhabde argachuu miti kan argatte iyyuu hin dhabda. Yesus gooftaa! Yesus! Bolessa ko qabeenya sabunda kan du'a booddee darbu jira. Gooftaa Yesus du'a moo'ee ka'eera. Obboleessa ko Gooftaa Yesus du'arra ka'uu isaatiin nuunis jireenya bara baraa arganneerra. Alli bitaa sitti taate tokko buutee tokko baate rakkinni gurmuun sitti yaade jettu si gadduudha baraan koo romaanii madaa'ee garaan koo sin qaqqabanuu siif dhihoodha karaan koo natu siin jedhee natu siin jedhee natu. Aha natu siin jedhee natu ofiin kakadhanii dhala koongatu jedha Rabbi. Waaqayyo guddaadha. Ameen. ሆይ አምላክ እረኛ ነው። አምላክ እረኛ ነው። ሾካ ኢየሱስ ኮ ናቲ ቶልታ ናቲ ቶልታ ናቲ ቶልታ ኢየሱስ ኮ ናቲ ቶልታ መዳሊ ናቲ ሚውፍታ Naatti mi'oofta. Yesus ko naatti tolta. Naatti tolta. Naatti mi'oofta. Naatti mi'oofta. Amma nadiirra caala. Naatti mi'oofta. Naatti tolta. Yesus ko naatti tolta. Naatti mi'oofta. Naatti tolta. Ishoka. Yesus ko naatti tolta. Naatti tolta. Damma nadiirra jala. Naatti tolta. Mate Alex. Waaqayyo baangoo gaaraa sitti mi'a. Naatti tolta. Naaf marari jala. Naatti mi'oofta. Damma nadiirra 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 jala. Naatti mi'oofta. Sigaga. Damma marga bishaan jiidhaa sanatti hidhattee keessa keessee maal gootee yeroo baaftu sana
waaqan nati waaqessaa jirtu waaqa macaafa qulqulluu mitiidha. Namoonni kan isaan jechaa jiran. No, it is. Achi ga'ee maaltu isa jijjiiraadhaan immoo kan hin siin jechaa jiru. Ani qo'iga yeroo cidaatti ase marguma wal fakkaataa kana cidatti yeroo cida godhannu qabannee isa cinatti immoo maal qabanne aannan qabannee dhugaatii adda addaa achi keenye eebbisna. Kun maan aadaa keenya waan ta'eef kan nuyi waamnu waaqa kami? Waaqa isa waaqeffannu sana mana keenya keessattitu exactly the same thing harkaan baattannee marga kana baattannee aannan harka tokkotti baannee ijoollee keenya eebbisna abbooti. Why? That is our culture. That is exactly what I would do. I hold this grass in my hand. By the way, hiikni isaa hiika badhaadhinaa yookaanis gammachuu magariisaati. It's a green. Bishaanumaan ijoollee koo wajjiniin kaleessa dhaqee wajjiniin, it's a beautiful beach. Bishaan bareedaadha. Liinkanitti Waashingtanitti yeroo waaqeffanne. So, sammuu keenya kanatu ilaalcha sana akkaataa nuyi itti hiiknatu adga'eedha. Sammuun keenya maaliin guute isa warri aadaa kana jibban, gochaa kana jibban, waa'ee saba kanaa, waa'ee ilaalcha isaatii isaan nuun jechaa jiraniin sammuun keenya bara dheeraadhaaf guute. It's hard for the oppressed people to take that out from their mind. Sammuu isaanii keessaa baasanii, no, this is nothing. Kuni aadaa itti sabni suni itti gochaa turedha malee waan biraa miti jechuudhaafi adda. So, waaqni waaqessu achi ga'ee wanti isa jijjiiru tokko hin jiru. Kittis maqaa Waaqayyoo waama. Yeroo ni jalqabu maqaa Waaqayyoo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu jedheeni walgahii sana fuulduratti yeroo saba sana fuulduratti dubbadhu, I evoke the name of God. Lafa maqaan koo dhaametti achittis hin gidduun jira dhumti. Maqaa isaa yeroo dhaab, that is where Jesus is. That is where, kanaafi waaqni silumayyuu waaqni nuyi waaqessinu waaqa bakkaan iddoodhaan murtaa'u miti. So, inni kun sammuu isaanii tennaa isaanitti ulfaate, there are people who go outside, atu hin reeffachin, warra kaanii wajjin enjoy kan godhan, celebrate kan godhan. That is another way of celebrating. Okay? Inni kun hundumtuu immoo isaanitti ulfaate lakki aadaa uummata kootiin kabajaa. I stay home. That is also fine. So, kanarratti bitaaf mirgatti of hirree waldaa kiristaanaas ofii keenyas namootas adda. Attam jirtu nagaan keessan habaayatu. Dheengaddaa herrega fayyadameen umurii keenya kana shallagnee meeqa biyya lafaarra akka jiraannuu fi meeqa akka qabnu hirribatti, ijoollummaatti, maalitti maal akka dabarsinuun herregaan isin ibsi. Gurbaan hiriyyaan koo tokko nam foggoru seetanii maatisiin keessatti naan jedhe. Har'a aniif maatisiin siree tokko irratti dhalachuu keenya isinii mirkaneessa. As ilaalaa. Akka seera herregaatti 0/0 jechuun undefined. According to mathematics, 0/0 undefined dha jedha mathematics. Ani har'a kana nan geeddara. 0/0 equals 2 jedheen kaa'adha. 0/0 equals 2. Kanan proof isinii godha. Aniif herregni siree tokko irratti fooxaa tokko uffannee dhalanne. Na hordofaa. 0/0 kan expanding godha. Otuun seera mathematiksiitti hin bu'inan expand godhadha. Na hordofaa. 0/0 jechuun karaa biraa 100 hir'isuu 100 0 dhabiti over 100 hir'isuu 100. Maal bitataa 2. Ammas 100 kan expanding godhadha. 100 kana garan barbaade expand gochuun hin danda'a. Karaa biraa 100 jechuun 10 square minus 10 square over 10 square minus 10 square. Akka seera mathematiksiitti a square plus minus b square jechuun a plus b times a minus b jechuun kun seera mathematiksiiti. Kanaafuu expanding godhadha. Gaafa expanding godhadhu 10 plus 10 times 10 minus 10 ta'a jechuudha. Over isa jalaa kan immoo karaa biraa x square minus x square jechuun
x into x minus x jechuudha. Ijaa kanaa kana saksifaaddi gaafan godhadhu isa jajjallaaku kana 10 into 10 minus 10 ta'a jechaadha. Sana booda 10 minus 10 10 minus 10 dhadhanii gurrabbaa keerra calasa. Isi baatutu jedheera. Kanaafuu maal qaba 10 plus 10 20 over gajjallaadhaan hin qaba 10 20 over 10 digdama kudhan gaafatam meeqa ta'a 2. Kanaafuu 0 over 0 is 2 ani herregni siree tokko irratti boraatii tokko boraafanni dhalanne guddanne 0 over 0 2 mirkanaa'eera.